waan akkatti waan kana naaf barsiisee jala kana qanii namuu magaalaa keessaa galee isaan gamii jedhanii humna jedhani galcheetiin biyya jaallatanii anaaf beekamni isaa waan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagii qabdanii jirtanii baganuu jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunoo as keenye bakka jirtanii salaamtaan xiyya ta'uun irraa madisee simbira haa geessu jecha akkami nagii qabdanii jirtanii alhamdulillah nuti jirra. Kunoo alhamdulillah rabbil alamin ala kullaan waa hundaafuu waan rabbiin je'e malee takka illee hin taatu dhugaadha. Viidiyoo kalee marii irratti akka baar qabamellee isin dubbiseetiin jira. Dhugaa eega kaayina dubbiseellee dubbisitti hin jiru. Bilbilli isaa harkaa fudhatanii jiranii harkachuu hin dandeenye ka gurbaa na bilbileellee cufaadha. Kan namaatiin na bilbilee duraanu sanillee hidhaadha. Eessa geessanii anillee waa takka waan hin dhageen qabu. Sanumaafuu du'aa godhaa fi anis du'aa himatti hin jira. Alhamdulillah garuu yoo qabame takka biyya darbama. San nasiiba isaati alallah eega fayyaa na qabaatee fayyaa qabaannaan homaati miti dararri homaati miti ni raanfatamtii ni dabartii miidhaanis hammishi hin miidhamne miidhaa takka illee irra hin geenye dadhabbiidha. Dadhabbii inshallah dadhabbii ni baafata yoo biyya isaa galee biyya abbaa isaa galee afuraa fudhatee dadhabbii baafatee dhufa inshallah bismillah hammishi dura fayyaa qabaachuudha. Kunoo waa hundaafuu alhamdulillah nutillee numa jirra. Nuti kopaallee hin jirru Oromoo bal'oo nu cinaa jira. Ani hedduu wallahi nama hedduu naa galatooma keessaan dhufanii na jajjabeessuu jirtanii hedduu WhatsAppidhaan dhuftanii na wajji haasa'uu jirtanii hedduu amileen ta'uu jirtanii amallee jajjabeessuu jirtanii hunda keessanuu isiniin jaalladha isiniin kabaja galatoomaan isiniin jaa ulfaadha. Akkasii hordoftoota kiyya qaalii arraantana waan dhufe bu'amoo takkaaf hin dhufe. Kunoo Najjaash eeggadde dhufe xaaqaan addadhee dura olaa addadhee olaa irraa banuu dinnaan xaaqaa maskootiin dhufeeti isa wajjin dubbiin godhuu maaliif ganda kabajaa keessatti hin gala ammas sanii qofaa miti ani araba keessan gala warra manaa wajjin mashaakilatti hin jira mashaakila ifitti illee hin dabalu jeetin quusaddee isa wajjin illee hedduu naasooyne sila akka kiyyatti bishaan danfiseetiin isaa asii dhaabbatee afaan banuu bishaan danfaan itti naqa garuu yeroo sanis halkanii ammas ififuu manarraa beenaan jaanii warra manaa wajjin rabshatti jira. Waa hundaafuu alhamdulillah rabbil alamin garuu Najjaash arrallee na dhiisuuf hin deemu ani fi rakkoo hedduu na jira isa wajjin rakkoo yaa'ii rabshaa godhuun dhaqqabu kiyya kanitti jiru naaf kiyaajeetin obseetiin taa'u jira hordoftaaf daawwattoota kiyya arraan tana isaa fi abdiitu wal mareechu jira jaanii namaatu dhagee waa naa hime Fatiyaa ifeegii isaa fi abdiitu waa mareechu jiranii. Sanifu ulaa kelleen banini xaaqaallee yoo dhufe maskootii itti lammatan banini wajjin haasa'inii naan jaani an duraanuu ani sarraa banee waan isa hojii haasa'uu qabu maaliif xaaqaa sanuu banee isa hojii haasa'uun barbaadu waan deematuuni waan deddeemuuni maalitti hin beekan nama siirii fi shirkiin deemu nama balaa qalaan deemu maal jeetin isa hojii haasa'an waan deddeemuun hin beeka akkas jeellee naa himanii jiranii haa galatoomanii if eeggannoof naa himanii. Anillee alhamdulillah anga rabbiin kiyyaan eega anillee ifin eega sabab saddaajii rabbiin ifillee ni eega garuu inshallah waa hundaafuu khayrumaa fi ani amma waan hin gabaabdu amaqaayif waa dhaam barbaade maaliif amaqaay eega dhiyoo tana mana kana dhufee dhiifama jee baarillee dhiifama jee anallee dhiifama jee booda amaqaay waan isinni badduu hojjetullee naa garree rabbiin haa qaceelchu waan qaceelee fakkaata garuu Allahu ya'lam. Ani أهم شيء أما صاحب سادي نرى قبين جاني وهندافو أما قاي بلله أما قاي جناس غربا كنا يو الرئوسه نمن قابو سلاتو نمني بالغ نمن قابو Najjaash مراتي جرا duraan isaa fi maqaa isaa hiba yoo dandeeyate maqaa inarra haa qabu Fatiyaa tirorro godha bahar biran jiru namni irraa dhorkuun jiru yoo jees isaa beeka. Najjaash wajjin dubbii godhuu hin danda'amu maan tanaaf jechuudha yeroo tana keessa Najjaash wajjin dubbii godhuu hin danda'u maaliif ifiifii waan itti jiru mashaakilatti jiru kanaa naaf giya isa hojii gabbee yaa'ii godhuu hin danda'u. Allo, السلام عليكم. وعليكم السلام. مكاي. ايوه
Kiniinti obboleessa kiyya. Dhaggeeffadhu obboleessa kiyya wayiin siimachuu barbaade amakkaayi. Laal dhaggeeffadhu viidiyoo takka illee yoo agartee hin beeku garuu yoo harku baatte Najjaash gadda halkan dhufee oolaan adda addaa oolaan raabanuu dinnaan xaaqaan dhufee xaaqaa cafaqee asii waa hedduu haasa'e eekkute. Sanumaafuu ani dhugaadha gaafa baar jiruree rorroo bahariin narraa dhorku ture bahariitu na wajjin rorroo san hammalu ture arraan tana bahariin jiru jeellee yoo sa'a sana hin dhufe oolaan adda addaa rabshaa meeqana godhe aniifiifuu rakkoon na jirtu naaf geessi saniifuu Najjaash maal narraa barbaada yoo si dhagee narraa dhorki. Gaafa sana gaafatamuratti ammoo Najjaash barbaadeetiin halee guyyaa sadii barbaade Najjaashiin deemaa jira tolaan kadhatteetiin tolaan hoostuu Najjaash karaan jalbinaa kun bilaa yoo malqiyaamaa addunyaan hundittu as deebi'e shira nama yaadaan waliin dhiyeetiin ijaa jalaa gara galee Najjaash as garagalchuudhaaf yaalii guddaadhaan godhaa jira. Amma murtala sana hojjitee murtaadhaan qabuu barbaadaa nama hojjamneeffatteetiin waan hojjamneeffattee Najjaash dubbii keetillee dhageetiin jira sittiin hin dhufini malee har'a silaasitti dhufeetiin si gaafachuudhaaf dubbii kana si gaafachuudhaaf abdii qabaachuu ture gaazii sittiin dhufne. Dhaggeeffadhu amakkaayi aniifiifuu guyyaa meeqa geetiin jira warri manaa yaa'ittiin jira manarraa beeynaan jedhanii yeroo yaa'ii tana keessa dhufee innis rabshaa biraa sitti naa dhaabee jechuudha. Dhufee maskootii namaa cafaqeeti hoodhi maallaqa namaatu si ergee jee asii waan biraa haasee kute hayyee jeetin guyyaa sana asii aarii akka oofeetti illee oofee deeme amma immoo har'aan tana yeroo ani mana tokko laalaa jee gabbahee mana saniin harkadheen ni xaraganii naddafaa jeetin deeme namaatu na harkee naan jee fatiyaa naan jeani Najjaashii fi abdiitu sirra mari'achuu jiranii eegii naan jean. Amma asii dhufaateetti qofaame magaalaa kana keessatti hidhatte waan tajaajin Najjaash fannisheetiin si garsiisa. Tolaan kadhattee dadhabee Najjaash shira malee hanqaa shiraa kana malee rifatu jiraachuu hin danda'u. Halaa kana malee nyaattee dhuguu hin danda'u. Yaa'aa jira fannisheetiin. Ammas Najjaash qofaa miti abdiis dabalatee jira. Abdiis dabalatee jira. Fannisanii wanna godhutti fannisheetiin si garsiisee guyyaa lama qofa yaa makkaayi Najjaash qofaa miti amma abdiillee dabalateeti isaa fi abdii ta'anii wal mari'achuu jiranii naan jean. Abdiis kan michiin fannisee michiin bakaakaa wannaa kanatti dhufee maasee wanna godhutti waan kana hunda isaanirraan akkatti waan kana naaf barsiisee jala kana fanii namnuu magaalaa keessaa galee isaan galuu jedhanii humna jedhani galcheetiin biqilti jaltachaatti. Garuu dhaggeeffadhu ani Najjaash dhaggeeffadhu amakkaayi obboleessa kiyya dhaggeeffadhu ani silaarraan tana Najjaash jala gabbeetiin shaaraa kanarratti isa dhakaaniin aariyaa garuu ani ilmaan kun abbaan bira hin jiru har'aan tana nam tokko na bira hin jiru ilmaan kiyya kana yoo namni tokko narraa miidhee jeetiin quusadhee yeroo inni waamee kaasa'u asii hayaa jeetiin isa caqasu jira. Baharinaafu rabbiin numa deebisaa as keessa numa deebi'a garuu silaarra Najjaash akkana na tuffate dhufee olaa kiyya hin dadhabu gabbeetiin silaa isa agarsiisa ani waan na qabeellee sodaa Najjaashitti ta'in waan na qabeellee naaf beeka. Fuula baarii sanumaan qabee dhaabuusaa abdiisuusaa magaalaa sana keessa anuma kana galchuusaa akka tajaajilni baarii nagaan dhufaa. Ummata tajaajil fanniseetiin si garsiisa waan takka tajaajili anaaf fannisee si garsiisa waan takka tajaajili fuula faayidaa hidhaa isin qabee si garsiisa ta'a rabbi. Yalla obboleessa kiyya hanganumaan si dhaamu barbaade maaliif har'aan tana silaa Najjaash nan tuffatu ilmaan tanaatu si qaqqabee jeeti dhugaa ilmaan na qaqqabee silaa gabbeetiin Najjaash har'aan tana bakkeen seenu seenetiin jala dalageetiin isa baasa garuu waa hundaafuu kayrumaya.
ما رانك كذي مقالة كيسان إلى أما مقالة كيسان بالبرباد ثاني ما يجي من أجل الناجلات ayya galatame ayya kunoo dhageessanii jirtanii amaqaa'ii waan kana hunda anaatu isaan barsiise akkaataa waatti goggoleen naaf barsiise garuu ani karaa rabbiin kiyya fadhuun deebi'eetiin jira Najjaash yeroo meeqaan kadhadhee dadhabee jee isaa fi abdiillee dhorkaa jee jira dhugaadha arraan tana roorroo akka Najjaash arra bahaar magaalaa tana keessa hin jirre dhufee sila tuffiidhaan maskootiin ittiin dadha'u sila jala gabbeetiin goda inni seenu biyya arabaa jirra dhugaadha goda inni seenu jala fiigeetiin isa agarsiisa garuu waan nagaqqabe ani ilmaan kiyya kophaa jirra mana kana keessa isa wajjin qixxaadhu jeetiin irraa uuse amaqaa yoon irraa dandeen irraa qabee waan isaan deeman ni beektani hordoftaaf daawwatan silaa namni humnaan deemee kunoo abdii baananis bakkaa kana nama godhee nama dhamaasuuf jira rabbi isaan irratti haa oolchu ani waan kanallee waa'ee isaanillee dubbachuun barbaadu hanganuma amaqaa dhaamuu barbaade inshaallah biiznillah homaati miti bahaarillee yoo rabbiin jee biyyallee garu numa deebi'a achitti naafu yeroo san inshaallah waa hundinuu ani waan nama joon qabu rabbumaan nagayaan bakkuma dhaqee nagayaan yoo biyyallee bu'ee nagayaan biyya isaa buusee nagayaan rabbiin haa deebisuun jaa hordoftaaf daawwattoota kiyya kanuma amaqaan hangana dhaamuu barbaade inshaallah biiznillah viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh